Kuma ini kemana ibu ada kujira. Mali itu ada nyara, ada ganda kujitere. Ada nyara, nabi som kujitere. Ibu nak kasih. Gama harus bae thola anak tu kabar. Kubus bisa nolak nak bolos. Belos nanya cici. Akak ayah belos cici. Orang opsu dan tahu itu orang ngam. Karena bukan sih lama bahagia, orang bahagia kuni. Orang orang kembali ni, orang orang kembali urusan ni. Haji lah berpacu sah kali nak ada kepau dan orang kembali. Karena untuk buat juga ni, erga modu mangkuf deboda orisan boleh muncul. Osok sini sunjut tu, perang dia tu boleh jitut. Hari bawas ni tu, senang kami timbul, anggora kami toler kabur kan. Hari ini kita beli modu mata tak kisah makan. Sirni dina kera ummata kenya himma bakki bata ma hage sabase yero gabawa kaysa tinna akka hunda sati wan har par game abdul dalagati akam tarka chukan do ajau tasimu imamata dina kera pesundo kana arab ko pesundo kana yakki are galandu wanda korno no baru saga satte tani jaya kata kata kase bekum sakapso tan tajaji du baru bi yudo mati Arah universiti ada kaya satu imam Oromo jiran di ala di kaya satu dia. Rekom seimam itu tersimu amma hasil kalau muda umat di sisa ni kalau misalnya. Amma garu wan hajiwan ni bukan ni kaya jadi ada tadi perjalanan hal di mata oleh kamu ada orang jauh kami. Karena ega cis sudah korang orang Oromo korban tu adalah dia. Korang kan ada tu bukan orang jauh. Bursa yang kita ini bukan. Ya ada arah jenuhan. Orangnya nak ye kam, orangnya bisum, orangnya bisum mak. Jauh dah. Hogan ni buat tersimu imam itu kabaris kalau tiang cukup buat bukan kumai hari ini. Kenapa? Korea itu kan ini kita hendak jaga murah tahu. Kuman ni Kenya Amerika kabati dunia rawan dulu dan kabu. Yang ni Korea rakyat mereka menjadi. Ajanda apa itu? Ajanda tu, hukuman orang jalan tetum. Umat Kenya dapat kesan merah, mereka mendekat. Kerana kita kan bukan. Mereka ni sebenarnya malu orang mulik, malu orang mulik. Hanya berarti wali galet, iblis dunia ni lah. Lam, hawi orang pertama. Wajib tu, orang lagi, dunia wajib. Hawi disikap. Abdul disikap. Ini disikap kemana kan jauh? Boleh mereka. Kenapa? Baru tak sana kan kisah. Begitu diplomasi bukan. Aku mana ada jaga dia ni. Bukan kita baru ke bawah. Bukan kita mana apa? Bertemu dengan Eropa kan? Begitu bisa bukan diplomasi kalau kamu masih. Tapi jangan di Gaza di orang modal. Kamu nak bersih. Apa lagi nak gini tinggi? Pilot Arab betul tu. Tapi dia orang berunjuk jadi di dalam berunjuk. Akhirnya kan ini, sedarkah ini orang tu kik, paisa lali sahur be, dunia orang orang muda kan jauh sedar gini tu. Diplomasi di Eropa kisah, Asia kisah, Australia, Amerika, arganya kana. Wah ajaib awak nama bangsa. Karena garu mata awak ini bukan tahu kamu. Di mana luar gua kamu, Kanada dalam, Amerika dalam, Australia dalam. Akka mata iya, akka garet dalam. Hal ini tujuan baju dan tahu. Hal ini asal kami. Kita kumai nak, garu kisah jumpa dalam berarti agenda sedang pakai. Ya Muhammad, iman orang ibadah sama kumata boleh kemana? Kumata kumani namo, madani lilamani, bakera ada ini rakajan. Wanda jaya. Ini nabi kenya rakajan nama gargaru. Berapa nabi kenya madaya rakajan di gargaru berbagus. Kumaki itu orang guys. Wanda jaya ba, osok farajin semua ni apa ni? Wan orang kabu wahid tu orang. Nama mereka setan kanabi bile. Aku amal nak
kunoo wayita otoo barchaa goonu maallaqa hanganaa waliin qabe. Eeggatti cheechii teenya keessatti maallaqa garaatu waliin qabe. Sittiin ergaa nama gargaariin naan jira. Lafa keessumaa gargaara. Amma namni gargaaru heddu jeetummaa. Ka gargaaramuu qabu jeetummaa. Namni beektan akka hawaasa keessatti akka masjiidaan tokkitti gargaaraa jirtu. Bifa sanii anna qabsootu jabaatu wareegamni miidhaan dabala waan deemuuf bifa faca'ee bifa qindoomina hin qabne gargaarumsa kana uummataan gahuu hin dandeenyu. San qofaa miti bifa faca'ee namni naannoo ofii qofa kadhee roofnaa taate gara fuuldurallee qabxiilee sadeen hawwii Oromoo sateerree deemsanii miidhaan nurraa bahu. Kanaaf bifa waan ta'een jiddu galeessummaa qabu gargaarsi kun gahuu qaba. Ajandaalee afran kanarratti waliin mari'anne waan irratti walii galle jaarmeen siyaasaa akka jaarmee siyaasaa dorgee hawaasni akka hawaasa dorgee dargaggoon akka dargaggoon dubartoonni akka dubartoota wal gahanii akkamitti hojii irra galchina kan jedhu irra mari'atanii yaada eeggatanii sabboota hawaasatti galanii ittiin deemanii jechuudha. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo dukkanarraa kaatee biyya amma geessu kana geessite. Wayyaaleen kun namni jiru. Garuu qabsoon Oromoo tanaan naagaladha. Tanaan naagaladha. Kaayyoon qabsoon bilisummaa Oromoo wayyaalee kubbisuu qofan. Kaayyoon qabsoon bilisummaa Oromoo sirna Habashaa sirna kana biraa aduun. Kaayyoon qabsoon bilisummaa Oromoo gabrummaa baratti ba'a nurra tuuti ofirraa darbu. Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'e nagaa wajjin wallaa wajjin qabu ka dalagatee imaammata tarsiimoo gaariidhaan masakamee misoomee hiyyummaa keessaa ta'u ka wajjin uummata kaa wajjin immoo dimokiraasii bilisummaadhaan mirgi isaa osoo sarbamin qabee akka saree oolatti osoo hidhamin osoo ajjeefamin ummata jiraatu ijaaruu barbaada. Kana gochuudhaaf amma hedduu deemnee jirra. Amma gabaabaa kana immoo wal dhaggeeffachuudhaan waliin mari'achuudhaan ummata keenya bira dhaabbachuudhaan yoo kan deemu taate kan mallaqabu mallaqa kan naqabu humnaa kan qawwee qabu qawween manguddoo sanummaa yoo dhaban ammoo bu'aa wal bira yoo dhaabanne taate kaayoo akeeka hojii qabu kana akka galmaan deemu shakkii takkan qabu hedduu dhala jeeffattanii ulfaataa nagaa jiraata. Wanti gabaabaa maalinni dhiiga uummata Oromoo dhiiga dargaggoon Oromoo dhangala'aa jiru gatii dhabsiisu. Akkasuma ture waggaa 50 dura uummanni Oromoo qabsoo itti seene kana wanta kaleessa yookiin waggaa darbe keessa baaqalattee miti. Baroota baay'ee lakkoofsateera. Namoonni gurguddaa gatii guddaa baasanii jiru. Amma garuu ija godhataa jira. Daraaree jira. Gootaraa keessatti galuu dhiyaatee jira waan ta'eef gatii uummanni baase gatii dhaloonni baase kana bara keenyatti bara keessaniif kiyyatti gatii dhabsiifu. Mee kanaaf harkadhaa. Galatoomii amma gara biraa uduun deemin dura obboleessi kenna Jawaarii fi Dr. Obsaa jidduu kenna jiru kun kutaa tokkoffaa. Ka itti aanu gaafii kamiyyuu waa'ee dhimma hawaasaa ilaalchise, waa'ee siyaasaa ilaalchise, fuuldurri Oromiyaa maal ta'a kan jedhu, maaltu as keessatti godhamaa jira kan jedhu, ebaluufa kana ka jedhanii maaliif ka jedhamu, gaafii kamiyyuu uummata afatti, hawaasa afatti, isaanis isin waliin taa'anii warra hawaasa gaggeessan waliin, warra jaarmiyaa gaggeessan waliinis akkasumas immoo warra amantaa keessa warra jiran waliin ta'anii gaggeessuuf yookiin gaafii isinirraa fudhachuuf jiran waan ta'eef kanaaf sanitti itti deebinaa amma garuu qajeelumatti gara gargaarsa OMN guutuutti seenaniiti. Hundumti kennaa gaafa as dhufnu waa laallee, waa xiinxallee, waa murteeffannee dhufa. Ramadaa mootummaan geennee deebi'uuf dhufne waan goonutu jira. Ummata biyyatti yaataaruu fi waan bira geennu dhaamsa waan gaannutu jira.
boocha isaanii du'a isaanii waan addunyaatti karaa mul'ifanutu jira. Kanaaf iddoo kanatti jirra waan ta'eef amma qajeelmat gara fundraising ittiin deemna isiniif akka mijatuuf deebitiinis haa ta'u viizaanis haa ta'u kaashiinis haa ta'u akka kennuu dandeettanii fi ijoolleen gara bitaanis haa ta'u gara mirgaatiin maashinii deebit kaardii qabu waan hundumaa qopheessanii jiran. Kanaaf amma hiriirlee warri koordineetii godhan jiran waan ta'eef qajeelmat fundraising kana for the next half an hour hiriirreetu olii gadi sochee obsinee elennee dhaabbannee waan kana goonee achi gara kan gara hin seenaa jechuudha. Fundraising godhuufnee hamilee